arra taatu warra qofa beetee qeenxee godhee as baasee dubbachuuni dhugaa hawaasa sanii dhugatti galmaan gahaa jedhee yaadu if booda deebi'uun xiqqoo waan nu barbaachisu na fakkaata. Hawaasni kun hawaasa Oromoo dura kasaaraa irra jirtu irratti dammaqee jiru. Hawaasa beetee jijjiiramni kun gufachuuf ta'a. Qaamni beetee irra jijjiirama kan itti amaanaa dabarfannee kanneen kun amaanaa keessa nyaachuuf ta'a galmaan gahuu hin danda'u jedhee muratee gaa keessaa marii obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa Garbaadhaa OMN'dhaan dabarsan sani I think historical evidence na fakkaata. Arra Oromiyaan maal keessa jirti yoo barbaanne haasawa hawaasni san dhaamsa isaan gaafa san beetee obbo Baqqalaa fi Jawaariif dabarfatan OMN irratti deebitanii ilaaluu barbaachisaa na fakkaata. Gaa obbo Raaj taatee arraa kana Wallagga dursee raagee jechuun dandeenya tokko. Lammaffaa kasaaraan arra Oromiyaa gubbatti jirtu tun ofiifuu waa hedduuf keessaan qabdu jechuudha. Tokko power struggle Tiim Lammaa fi Abiyyi jidduudha. Lammaffaa power struggle akkanumatti illee siyaasaa beetee mooraa qabsoo Oromoodhaa gara gaaddisatti fiigitu tokko ta'uudhaaf yaalii godhu jirtuu fi warra san dura dhaabbatu. Waliigalatti gaa cahumsa saniif qaama siyaasaadhaa hooggansaa ka wal dorgommii hedduu godhaa jiru san fi akkanumatti illee ka tuffii beetee qaamni cahumsa kana itti kenname kun torbaan lama keessatti beetee humnaatti deemee hawaasa kana harka kennachiisan faaktaroonni lamaan kun mootummaan uummata san tuffatee waan yeroo gabaabduu keessaa bootti fakkaatee itti seenuu fi wal dhagahuu dhabuu fi power struggle Oromoo keessaa fi Adeeppaa fi Odeeppaadhaa kun hundi walitti makameeti naannoo kana beetti ibiddatti qabsee jechuu dandeenya. Gaarii gammee rakkoon 2018 dura ni ture. Rakkoon ture sun cecee dhufeetu kaan Oromoon akka walootti ka qabu rakkoo sana naannoo sana jiru ture. Addatti immoo dhimmoonni finxaaleyyii fi border cross yookiin immoo daangaa qaxxaamuranii uummata sana ajjeesuu lafa isaarraa buqqisuu riskii godhas jedhanii gaafachuuni bal'aa yoo ta'uu baatee darbee mallattooleewwan turani bara TPLF adda wayii naangoorra ture jechuudha. Quban naannoo sanaa yoo duuba deebine 1980 keessa eegalaa ka bara beelaa achi booda immoo dhawataan illegal settlement ka jedhu qubannaa seeraan alaatu godhamaa ture kana keessaa gaa adda wayiin harka qabaa Bihaaden warri jedhaman Taamiraat Laayinee faa xalaa barreessanii meeshaa isaanii wajjin qubachiisaa turani Wallaggaan irshaa lama almaati dargiin yeroo kufu qonnaa Wallaggaa bal'aa sana misoomsuu jedhaniitu kan nama saaraachoo ilafu jedhameetu xalaan barreeffamaa ture. Qubannaan kun hundumtuu tooraan dhufeetu gaaffiin ture jechuudha. Gaaffiin ristii akkana bal'ateen kaane bakka bu'umsa siyaasaa argachuu qabnaa nu baay'eedha akka jedhu humni tokko ni mul'ata ture. Achirratti garuu waan ceerii qabu seelii xixiqqaatu manneen amantiitti daawoo godhateeti gaallaa gadaa'e kan jedhu of ijaareetu resistaansii achi keessatti seelii ijaarrataa ture baradda wayii. Kun egaa wantoota baay'ee jalqabarraa dhufanidha achiin deebi'u. Maaltu ta'e egaa amma fakkeenya gabaabduutiin sii kaasa. Koosoon dhanna kee keessa yoo jiraatte haga foon dheedhii nyaattutti hibernate gootee turti dhanna kee keessa. Gaafa foon dheedhii nyaattu sitti kaati. Amma rakkooleewwan naannoo sana jiran ka bokokee irratti dhufe maaltu dhufe jechuudha. 2018 green light kenneef mootummaan jijjiiramatti dhufe jedhee mootummaan Dr. Abiy Aangootti gaafa dhufu olaantummaan ilaalcha Itoophiyummaa kun ristii durii deebisuun Minilikiin jajuun rakkoolee akkasii kaasuun kun onnee isaanii tokko. Inni gama sanaan jiru jechuudha. Maaluumee imaammata mootummaan kun qabatee deemu nuuf nu gargaara akka jedhu jechuudha. Achi gidduutti garuu wanti bu'uuraati kaaste raangilii yookiin immoo rakkooleewwan paartiilee Oromoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumame sun karaa kenneef jechuudha. Yeroo kana kaasu namoonni baay'een dubbatan 2018 feelariitiin keenya adda wayii keessatti olaantummaa TPLF kuffii suuratti qabsaa'e malee namni erga TPLF kuftee booddee immoo yookiin olaantummaan TPLF erga kufee booda egereen Oromoof Oromiyaa maal ta'a jedhee namni mari'ate hin jiru.
Dhaabbileen mormitootaa kurtuu isaanii baadhatanii karaa galan. Rogeeyyiin karaa galanii dhaqanii itti laxxafaman. So inni sun maal dhaleesse jechuudha mooraan Oromoo ititee humna tokko akka inni hin godhanne godhate. Inni kun egaa humna kanaaf karaa bane jechuudha. Achirraa ka'aa jechuudha rakkoon. Egaa yeroo sanatti amma akkuma jettee rezistaansiin naannoo sanaa amma miti gamme. Yeroo baay'ee nan gaddaa yeroo saba maalii hawaasummaa irratti dhiirri lolatu as keessa hin jiru maal jiru jedhanii kaasan jechuudha. Rezistaansiin naannoo sanaa bara Minilik humnoota garbiraa cabsellee humnoonni naannoo kana jiran lolaa turan. Bala Haayila Sillaaseen baqatee Ingiliziitti gale mootonni naannoo kanaa Saaloo Jibaat irraa kaasii Dhugumaa Jaldeessoo irraa kaasii Minilik loluu Abishee Garbaa irraa kaasiiti Amaxaalloo Buloo Tiltil Jooroo Baree Coomman Gabtoo Gabbaa Qarree Gojjaam Gabaree jedhama jechuudha. Amma naannoo giddaatti torsate addaan Garbaa Adaamoo nama jedhamutu jira. Mootiin naannoo sana bulchaa ture. Takla Hayimaanotii mucaa kun si godhadhaa dhufee si loluutii naa gabbarii jedhee itti dhaame. Naan Garbaa Adaamoo ati nama akkamiidhaan ni Goojjam teessee saala dheeraa maalii qabdaa Wallaggatti naannadha ishitaa ani mucaa kee miti barbaaddu koottuu kanatti dhufteen sitti deebi'aa. Uummata reezistaansii akkasii qabu jechuudha. Bara TPLFis waraana bilisummaa Oromoo aynaa guddaan har'a lafaatti faannoon dhiichistu lafee milkeessaa gadaafaa jedhamu. Lafa milkeessaa gadaafaa lafeen isaaniitti awwaalamedha jechuudha. Iddoo sanatti rezistaansiin waraana bilisummaa Oromoo qubachiisee aynaan cimsee naannoo sanatti sochiiwwan gurguddaa godhamaa ture jechuudha. Inni kun sodaa waan itti uumeef 2018 immoo akkuma jettu jijjiiramni kun butamee rakkoo har'a Oromiyaan keessa galtu uummanni sun addatti baasee hubate jechuudha jalqabarraa kaasee. Ganamuusaa hubate. Tuurii Jawaarii fi Baqqalaan godhanis dhiisii kan addi bilisummaa Oromoo hoogganni isaa godhe irratti sodaa qabu kaasaa ture. Maaliif jijjiirama bulee gumuzitu lola irratti bane waan ta'eef qaamsa ittisuun arganne. So amma warri kaabaas warri kunis akkanuma na lolu waan jedheef rakkoon sun waan dhalateef maal godhe yoo xiqqaate qabsoon hidhannoo dhabamuu hin qabu jedheetu waraana bilisummaa Oromoollee ofitti qabatee wajjin manni isaa gubataa wajjin beela'aa wajjin rakkataa humna sana tureessuun sun akka rakkoon kun dhuftu mul'ate jechuudha. Rakkooleewwan sana I think Oromiyaa lixaatti aanee kan rakkoo kana hubateetti ture Gujiidha naannoo Gujiitti jechuudha kibba Oromiyaa. So inni kun maal dhaleesse jechuudha rezistaansiin sun tarsiimootti baasanii uummata kanaa dhabamsiisu yookiin jilbeeffachiisu. Jalqaba jilbeeffachiisuutu hojjetame. Amma garuu sanyii duguugaa dhabamsiisuu irra ga'e isteejiin sun jechuudha. Gidduutti qoopheessuutu jalqabame. Qoopheessuutu dhufe jechuudha. Amma sadarkaa dhabamsiisuu irra ga'e. Kanaaf achirraa jalqabaa. Uummanni kun garuu jalqabumayyuu jijjiiramichi yeroo gufachuu isaa hubateetu reezistaansii isaa cimse jechuudha. Haa ta'u kana dhaamsuudhaaf mootummaan imaammata godhateetti deeme warreen Oromoof Oromiyaa cibsan immoo imaammata godhateetti deeman. Boodas ajandaatti kaasnee mari'achuu dandeenya garuu wanti Wallagga irratti ta'aa jiru murna tokkoon garee tokkoon nama lama caasaa mootummaa nama tokko raayyaa ittisa biyyaa koloneera tokko jeneraala tokkottiitu miti. Imaammataan uummanni sun miidhamaa jira. Imaammanni mootummaan imaammatatti baasee waraana bilisummaa Oromoon dhabamsiisa jedhee qubattoota finxaaleyyii hidhachiisee caasaan mootummaa isaa immoo faayidaan hidhamee raayyaan ittisa biyyaa dhaqee naannoo sana bobba'u meeshaa fudhatee dhaqee itti dabalamaa uummanni sun tajaajila hawaasummaa irraa citee geejjibni hin jiru marneen barnootaa hin jirani caasaan mootummaa fakshin godhu iddoo muraasa aanaalee irra qofa jira maayibaasiin gandi gadaanee waa tokko hin jiru imaammataan mootummichi necropolitics kan jedhu jechuudha uummata adda baasanii jireessuutti fayyadamu warri kaabaa immoo port of entry godhanii itti fayyadamu. Port of entry Oromoof Oromiyaatu cabuu qaba. Oromoof Oromiyaa cabsuuf immoo port of entry irraa jalqabdaati. Kanaaf maayyuu mulluqqee sabboonummaa addummaan qabu baha Oromiyaatti kan Somaaleen itti duultu. Kaaba Oromiyaa walloon akkasii tuulamni bahaa Minjaarirraan kan itti duulamu kanaaf. Baale Dolloomanarraan Somaaleen kan dhuftee itti duultu Booranarraa yoo laalte referendamiin kenname irraa Mooyaaleetti dhufee kan lolamu asiin relatively yeroo baay'een kaasaa nagaa qabu jedhamu Jimmaas yoo dhuftee laalte Yemluyuu zoon Boongaaf Miizaan irraan akkuma kana jechuudha. Kun hundumtuu
moo maal godhame inni kaabaa kun immoo innichi barbaadu ximiraayilaa jedhu xindoa jedhu waan barbaada dhufu inni kaabaa kun Oromoof Oromiyaa cabsuu barbaada. Oromoof Oromiyaa cabsuuf immoo imaammata mootummichi balleessu sanatti hirkatee fertile environment argateetu uummata keenya fixaa jira jechuudha. Uummatni kun duguugamu ajjeefamu kanatti argitu miidiyaa irratti qofaa dubbatan. Kana qofaa miti generationi tokkotti dhabame. Generationi tokko dhabame Wallagga nagaanoo Oromiyaan nagaa yoo argatteeyyuu Wallagga deebisanii dhaabuuf generationi tokko nu barbaada. Nama ajjeefamu qofaa laallanu. Ka boqqolloo ciramu qofaa laalta. Nu garuu buna muramu arga cash crops waggaa shanitti oomishama bun dhaabbatee oomisha kennuuf waggaa shan fudhata. Isa itti hojjetanii ciru kun sirna loluu miti. Qabeenya isaatirraa saamama. Riqichi hin jiru. Infrastructurein hin jiru. Manneen barnootaa keessatti the highest point warri fidan har'a ijoollee Wallaggaa lixi Oromiyaa university galuudhaaf har'a the lowest markidha kan isaan argataa jira. Generationi tokko dhabaa irraa jechuudha. Kanaaf waan hin mul'anne qorqalbiitiin har'a nuuyyuu warri biyya alaa jiru dhaloota naannoo kanaatiin ni himachuu qaanfachaa jira. Finfinnee gaafa dhaqu eessa gaafa dhaqu uummati sun gad cabaa deemutti jira. Kanaaf tarsiimootiin imaammataan uummanni kun gatii baasaa jira. Akkuma ati jette persentii 100 kan walitti walii galu 2018 yeroon sun environmentiin sun fertile environmentii uumee fi achirraa dhufanii waggaa 2-3 qophiitu raawwatamaa ture. Seenessatu hojjetame. Wallagga nama nyaata, Wallagga nama buta, Wallagga nama barbadeessa jedhanii seenessa hojjetanii 2021 irraa kaasaniitu immoo ajjeechaatti fufan. Amma gaafii kiyya katti aanuun irraatti seente sadeeffan si dhaabbadhe. Amma bikka seenessa saniin barbaada. Maaliif hoggaa inni namni irra guddaan namni siyaasa beeku wanni firaa eegu seenessaa beekadhu. Namni naaratiivaan muhamnaan muhame. Because wanni dhugaanti achi keessaa baati. Kooziin kee achi keessaa ba'a. Naaratiiva loos goonaan koozii isin qabdu dhugaa isin qabdu. Amma yoo sirriitti gallaallu taane jechuudha. Lola nurra gaggeeffame ka kallattii afaan qawwee qofaa miti. Ka ololaa kunifiifu waan research nu irratti gaggeeffamu qabu. Kunis waa ilaa generationatti beekadhu. Generationatti fuuldura beektii hawaasni namni naannoo sanii dhalate gatii guddaa kafalu even Oromoos walii galatti. Gaafin kiyya ololli nam barbaade Afrikaa keessaa dhiiroo wanni Wallagga irratti dubbatamaa jiru kun eessaa wal fakkaata hoggaa jenne dubbii akka Rwaandaati. Miidiyaaleen akkuma amma Itiyoo-360 fi Maarreef kun hundinuu isaatii fi onni haasonitti jenisaayidii Rwaandaa san ololaani maqa xureessiidhaan miidiyaadhaan jalqabanii hawaasa beektee boru qaluu deeman kana arrabsanii maqaa xureessanii dehumanize godhanii sambooda gaabeetee hawaasa kanatti bobbaasan. Mootummaanis uummanninis itti bobbeegaa nama miiliyoon tokkotti dhiyaatu kan Rwaandaadhaa san fixanii jechuudha. Keenya silaa eenyuun lakkaa'uu hin beeku jechuudha. Amata sagaliif deemna. Amata sagalan kana keessatti beektee duuti almost mana seenti amma nama gaafadhee nama dhalata naannoo sanii hawaasni keenya ka diasporaadhaa namni beektee gaddi mana isaan dadhabin hin jirtudha. So imagine yoo mana seentee jirte namni nafneedha bara. Kun amma yoo jenesaayiditti achi ceene malee waan jenesaayidii gadiidhaan nu ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Wanni Wallagga keessatti ta'aa jiru. Gaafin kiyya maqa xureessii kana strategically itti yaadaniin fakkaatu jechuudha. Dehumanization Wallaggaadhaa waan amma deemu kanaaf justificationaaf. Namni even bar Oromoo shakkisiisanii bar. Amma 2021 dura beetee Oromoon burjaajii keessa seenee sabboo uummanni kun maaliif jijjiirama kana dura dhaabbataa even stereotyping ololli wayituu Oromoo keessatti gurgurame jechuudha. Naannoonni Amaaraa ilumaatu ka maalis daa'ima gararraa baaseeti nyaataa namicha beektee du'ee ilmoo wajjin sadafin irratti cabee du'ee ka'ee beektee raajii meeqa argarree jechuudha yaasoo isaanii san keessatti. Dhiiga dhuganii wanni haasoomin takka illee hin jirtudha. Ammoo gaafa sannuuf galtee jirtiidha gaafin kee. Gaafa uummanni waan kana haasoo kuni akka beektee gara jenesaayiditti cahaa deemnu beeknee jira gaafin kiyya ka duraa. Lammaffaa beektee irraahoo itti fine jira akka miidiyaattis illitiin keenyaas paartiin siyaasaa keenyaas
abboonni tun gara genocide itti fiidi dehumanization lixa Oromiyaa kun gatii guddaan nu kafalchiisaa jennee qulqullumina hawaasa sanii gaaroma hawaasa sanii arjummaa hawaasa sanii counterpointii gahaa goonee jirraahi maaliif amma fakkeedhaaf wanni an dhagee keessa namoonni achi qubatan hawaasuma santu mana jaaree fi qodaa isaa mana keessa jiru beetti adda qoodee biddilibsii geessee fi distii geessee fi qubachiise dargiin ni fide malee qubachiifne kulus irraa'u qaba namni achi nama achi dhufee qubate kabeelaa qubachiise kamanatti jaare hawaasa sani kamee biddilibsii lama qabaate tokko kanne manarra deemanii distii fi isaanii guuranii fi ummata kana qubachiisanii qotaniif illee kana naan jaan qonnallee beektu naan jaan ummanni dhufte san umman qotee bulaan keenya qoteef qotuu qofaa miti haga midhaan bilchaatu tajaajillee fi naan jedhe ka bilchaatellee galfachuu wallaalaniiti deemnee haamnee tumnee galcheefnee fi soga ummata kanarra ummata nama nyaatu bulguu fakkeessuun honestly beetee is very sad soga finkiya ololli kun hagam takka dangerous hubannee jira ittisa gahaa kanneenif jira gaarii pointii gaarii kaaste gammee laal amma seenaa Itoophiyaa keessatti jalqabaa otuu si miidhiin dura si qoopteessa yeroo si qoopteessu karaktera assassinate si godha jalqaba jechuudha namni kamu siyaasni Itoophiyaa akkasi it's attack base so uummata lixa Oromiyaa irratti duulchisuufis seenessa mataa isaanii sirreeffachuufis wanti godhame jalqaba uummata kana maqaa balleessu uummanni kun gajamoon dhahameen du'ee kee ka jedhu argiteetta Dambidolloo keessa manaa baan barattoonni ni fudhataman jedhu odeeffame argiteetta diraamaa mucayyoo barattuu yuunivarsiitii Finfinnee fidanii namuma nagaa gudeedamtee ka jedhu argiteetta dubartoota Dabra Biraanitti waan si ajaa'ibu Dabra Biraanitti warri guuramee dhaqee konkolaataa mootummaatiin akka qubataatti akka IDP'tti sassaabanii Dabra Biraan dhaqaniitu shanee damii balaal damii xaxxaal jedhaniitu kaasan. Seenessi kun hundumtuu uummata sanaa fi keessumaa seenessi waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessu ka jedhuun hojjetame akkuma paarlaamaa irratti dubbatan qurxummicha tun taane bishaanicha gogsuudha akkuma jedhame uummata sana miidhuudhaaf tarsiimoodha siin jedheera tarsiimoo mootummaati kun tarsiimoon kun seenessa sana hammatee ka'e jechuudha seenessi kun akkatumatti jette lola qawwee loluu wayya seenessa lola qawwee dirree seentaa si ajjeesan ajjeestaa hin ariitu yookiin hin ari'amtaa yookiin hin mootamtaa yookiin hin boojita yookiin hin booji'amtaa yookiin hin wareegda seenessi garuu dhalootatti seenessa darbu jechuudha. Seenessi kun rakkoo hamaa guddaa fida. Kanatti uummata sana irratti seenessa kan hojjetame. Seenessa hamaa ati kadhageette. Mandara misrataa jedhanii mana ijaaruu dabaree naqatee namni keenya qotuu fi sanyii baasee kennu qofa kan namni alaa beeku. Ani immoo waan beeku sitti hima. Abbaan kiyya yeroo isaan qubatan barsiisaa turan. Yeroo isaan qubatan ganna dirqama hojjetu mootummaan isaan dirqisiisee waan ta'eef lafa lolli itti jiru kana hangar guttini kaasee haroo baagin jedhamu kana itti gaafatama warra qubachiisu ture abbaan kiyya wajjin deema xiqqaa ta'e nan arga. Laal warri safaarii dhufani harmi isaanii gogaadha ijoollee waan ootuun qabdu jedhaniitu warri keenya harma sagam tokko ijoollee isaaniif kaa'aniitu harma isa tokko hoosisaa turuu dubbatu. Warri naannoo sana jedhan. Haga kana uummata godheedha nama nyaata jedhameetu seenessi irratti hojjeta. Maaliif isa ajjeesuu yoo barbaadde isa gubuu yoo barbaadde gochuudha. Ajjechaan karaa qaba. Barri namni Oromoon gumaa deeffata gaafa si ajjeesu baala sirra buusaa afaan kee qadaada safuu qaba bee nama ajjeesuun. Warri kun beekee kana ilaaltee jiiluu qaba kan itti aanu jedhaniitu si kutaniitu harka kee cicciranii mukatti laxxafu beeke. Bisi bokoksanii fagaatee reeffi akka waan meeqa ta'uu godhanii akkati hubattutti. Konkolaataa yoo qaban walitti si gubu akkati iyyaa gootutti gubattutti jechuudha. Xurumbaa afuufeetu walitti yaa'ee buna cira argiteettooti akkuma boqqolloo jiru sanatti. Kanaaf seenessa hamaa hojjeteetu uummata kanarratti humni kun achi booda godhe. Seenessa kana yoo hojjete malee bakka bu'umsa siyaasaa godina addaa jedhu ristii godha jedhu godhachuu hin danda'u jechuudha.
lafti kan koo ta'e ati qubataa akka tin jennee fi lakki mootii bizaamoo turre nuni lafti kan keenyaa sin jedha. Seenessi kun lafa jala hojjetameetu dhufe. Seenessi kun hamaadha. Har'allee kan hojjetamaa jiru jechuudha. YouTube'n, Telegram channel'n, WhatsApp group'n, marsareetiin garaagaraa, FM'n yeroo baay'ee amma Tewoosiris Kisteettee Kaasteetta Oromoon yeroo takka uummata garaana nyaatudha. Isaatiin diigamte jedha Oromoon nan kolfaan yeroo isaan akka jedhani. Isaatiin diigamne beeki. Isaatitu iddee sagalitti cabee sagaluu si lola. Ankarii ta'ee 360 ta'ee whatever warri sunis ta'anii iddoo shanitti ba'aniiti gaazexeessonni isaat keessa turani. Miidiyaa ja'a ta'anii ja'anuu Oromoof Oromiyaa lolu. Ati immoo garuu hin cabeettee teessee ilaalta jechuudha. Seenessi akkasitti nutti hojjetame. They split the united towards you. Akkas jechuudha. Tapha kanan beeku Oromoon jechuudha. Seenessi kun nu ittisneerraa ka jedhu gamme maaf ittisnanu? Inni ittisuu hin qabnu beeku. Nu saba guddaadha. Nu assignmentii kennuu qamallee beeki akka baay'ina keenyaatti. Taphichi dirree keenyarra. Adu'aa jiru uummata kooti. Siyaasni irratti hojjetamaa jiru uummata kiyya. Dachee Oromiyaa yesbat maakal siyaasaan biyyattii Oromiyaa keessa jira. Nu Oromoon miliyoona 60. Maa ofittisa miidiyaan Oromoo assignmentii kennuu qaba malee? Akkasitti gad of buusnee ilaalle jechuudha. Ofittisnee irraa jennee jechuudha. Illiitiin keenya waggaa 5 guutuu gaafa wallaggi ajjeefamu, waggaa 5 guutuu gaafa tajaajila. Let me tell you waa tokko siif himaa. Faamilii qabna. Annama maatiitti dhabeera. Maatii koo jechuudha. Nu sila kiyya nama waggaa 75 balbala isaarratti facaasanii sokkan. Ijoollee adaadaa koo abbootii manaa isaanii nama hedduun itti dhabe. Kana qofaa miti. Har'a nan gargaara jettee hojii dabalataa hojjettee biyya alaa jirtu yoo maallaqa ergite baankii 5 dhaquu qabu. Eddee 5,000 qofa ta'eyyamama namaaf. 5,000 noomaan bitu. Har'a xaafiin kun kiiloon 25 13,014. So an elder haati kennamni waggaa 65 70 baankii 2 dhaquu qabu jechuudha. Tajaajila hawaasummaan jiru. Kana hundumaa seenessi rakkoo kana keessatu jiru illiitiin Oromoo afaan qabate leeleen maragatee ta'a. Galfata siyaasaa gaafa ta'uuf qofa gad ba'ee sanuu odeessa sirrii hin taane godheetu dhiyeeffata jechuudha. Kanaaf hayyuun keenyas miidiyaan keenya amma danda'u warri tattaafatan jirtu isinis haa ta'u OMN'n miidiyaaleen tokko amma tokko tattaafatan jiru. Attentionin naannoo kanaa hin harkisu waan ta'eef. Namnu waan irratti fayyadamu qaba miti waan irratti hundaa'u qaba. Editorial policy kee area kanatti yoo waa dubbatte atootu waan kana dubbachuu keenyatti anaaf sittuu ammoo lolli banamuu danda'a ta'a. Maaliif dhufee qubataan biyya kee keessatti akka lolu barbaada. Seexanni PP caalu hin jiru callisaan hin jedhu jechuudha. Anaaf garuu qubattoonni Gojjamiif Gondar dhiisee dhufee Wallagga keessatti lolchiisuu jechuun Minilik Arsii fi Arfan Qalloo dhaqee lolchiisuu Calanqofannoolee irraa adda baasee ilaala. Oromoon garuu sarara goreessi jedhachu. Kanaaf miidiyaaleen keenya ammi tattaafatameera garuu madaalu du'aatii uummata sanaaf dhabamuu jenereeshinii tokkodhaaf kan wal madaalu goonirra inni illiitiin keenya jaarmiyaan siyaasaa keenyas. Jaarmiyaan siyaasaa Oromoo 2-3 yoo ibsa baasanidhaan waan biraan hangara. Dinaawunsi gochuun humti kun uummata kana yoo gargaaruu dadhabde rakkoon kun rakkoo Oromooti. Rakkoo uummata qabsoof nuufiiti. Illiitiin immoo rakkoo Oromoo keessaa baaneeti. Dhalattootumti naannoo mataasaa birzideef afooshaa dhaqeetu waan biraa godhaa oola malee ajjeefamuu uummata sanaan godhu. Oromoon illee nan ceebbaa gamne. Laal sa'a dallaa keessaa baastee yoo morma kuttu gaafa ayyaanaa kaafee kan dallaa keessatti hafe ni gadoodha booranaa fi jedhee. Oromoon biraasii qalamaa jiru callisee jechuudha. Seenessi hojjetamu dubbataan ture miidiyaalee garbiroo irratti. Ka Oromiyaa lixaa Arsii kibba bahaatti ce'uuf jira jedheen. Uummati keenya achi amantiin miidhamaa jira. Ofittis naadhanii faannoo ijaaruu barbaadu. Kanaaf nama ajjeesan Arsii keessatti wanta ta'e beekta. Har'a Agarfaa Baalee keessatti yaaduu jira. Miizaan Teeppii Gurraa Fardaa naannoo Guraagee keessatti immoo faannoon ijaaramee ibsa kennu argiteetta guyyaa 2 dura miidiyaatti jechuudha. They moving otoo achiin ga'een dura seenessi hojjetu. Seenessi isaanii
eenyummaa irratti kan hundaa'e ajjeefamaa jirra jedhanii jechuudha. Akkuma Wallaggaa maqaa balleessan bakka biraas godhaniiti itti fufu. Kanaaf iddoo kanatti waan seenessan xiqqaa marsareetii kanarra olaalte yuutuubii kan FM magaalaa Finfinnee keessaa ammatu odeessaa yoo fudhatte dhibbi jiruyyuu afaanuma Amaaraasaa kun hundumti isaayyuu waa'eedhuma isaanii yeroo baay'atu beekisoomni dhugaa ta'a. Oromoon mamee turee naan jettee sila. Maaliif iddoo baay'eetti sobataa saamaayyuu hin fudhatte yeroo tokko hin dhugeeffatte jechuudha rakkoo sanatti dhufe. Nuyi miidiyaalee keenya tattaafataniiru. Gara biraatti kan laaluu qabnu yuutuubooreen Oromoo, miidiyaaleen Oromoo afaan Oromoo dubbachuuf waan Oromoo dubbachuun garaagaraa boleessa ga'e. Afaan Oromootiin miidiyaan jiraachuu danda'a ta'a. Waan Oromoon dubbatu ta'e bu'aan qabu. Yookiin immoo galfata siyaasaaf ka ta'u gaafa ta'u qofa dubbatee guyyaa biraa callisoo ta'e ta'u. Kanaaf nu hafaa ani mo'amnee irra hin jedhan gabaabumatti.